Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Karaa raadiyoof toora intarneetaa kanneen nu hordoftan hordoftoota sagalee bilisummaa Oromoo akkam jirtu nageenyi keenya kabajaa ulfinaa bakka jirtan cufatti isin haa dhaqqabu. Sagantaa keenya irraa keessatti tartiiba qophiilee keenyaa isin beeksisna. Jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti keessummeessuun kan isin faana turu Anayyaantu Bulchaati. Jalqabarra kan isiniif dhiyaatu oduudha. Oduuttaan sun ijoo dubbii adda bilisummaa Oromootu isiniif dhiyaata. Dhumarratti dhimma Oromiyaa miidiyaalee irraa qophii jedhu jalatti marii YouTube chaanaalii Oromiyaa Dr. Shuggut Galataa fi Dr. Dassuu Guyyoo waliin taasisan kutaa xumuraa qabannee isiniif dhiyaanna. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana akka taatan kabajaan isin afeeraa oduun kunootti. Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu har'aa akka isin dhageessu aan waaqonoleeti. Addi bilisummaa Oromoo maal na dhibee fi haala gaafatamni ittiin dhagahamneen yakka uummata siviilii irratti mootummaan bilisiginnaa raawwataa jiru ammas gadi jabeessee balaaleffachuu ijoo dubbii muddee 3/2022 baaseen ifa godhe. Mootummaan paartii bilisiginnaa uummata nagaa irratti boombii roobsuu fi humna lafoon dhumaatii suukaneessa dhaqqabsiisuu itti fufeera kan jedhe ijoon dubbii adda bilisummaa Oromoo kun walakkeessa ji'a onkoloolessaa irraa jalqabe hanga har'aatti duula waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu jedhuun goleelee Oromiyaa adda addaa keessatti haleellaa xiyyaaraa fudhataa jiruun lammiilee nagaa dhibboota hedduu galaafatu addeesse. Muddee 2022 giddu galeessa Oromiyaa godina Kaaba Shaggar Salaale ona warra Jaarsoo fi Kuyyuu keessatti xayyaaronni waraanaa sirna mootummaa bilisiginnaa waraana bilisummaa Oromoo rukutuu kan jedhuun irra deddeebiidhaan qe'ee uummataa keessatti haleellaa raawwataniin uummanni siviiliin dhibbootaan lakkaa'amu ajjeefamuu fi hedduun madaa'uu adda bilisummaa Oromoo odeessa uummata irraa argame waabeeffachuun ifoomseera. Mootummaan bilisiginnaa uummata nagaa irratti boombii roobsuu fi waraanaan dhumaatii jumlaa lammiilee Oromiyaa irratti raawwatu akka dhaabu gadi jabeessee kan gaafate adda bilisummaa Oromoo. Hawaasni addunyaa kanneen mirga dhala namaaf falmanii fi nagaa jaalattoonni hundi mootummaan kun duguuggaa sanyii raawwataa jiru akka dhaabuuf dhiibbaa gama isaanii akka godhan irra deddeebiin gaafanna jedheera. Hordoftoota keenya guutummaa ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo oduutti aansinee isiniif dhiyeessina. Haleellaa humnoota naannoo Amaaraatiin uummata nagaa ona Kiiraamuu irratti raawwatameen uummanni Oromoo onichaa guututti buqqa'uu waajirri kominikeeshinii ona Giddaa Ayyaanaa beeksise. Waajirichi karaa fuula feesbuukii isaatiin akka beeksisetti dhalattoonni Oromoo gandoota onichaa 19 keessaa guutummaan guututti buqqa'anii jiru. Haleellaa hidhattoota naannoo Amaaraatiin waggoota lamaan darban raawwatamaa tureen namoonni nagaan hedduun ajjeefamuu fi hedduun qe'ee fi qabeenyaa isaanii irraa buqqa'uu waajirichi yaadachiiseera. Haaluma kanaan tibba kanas bifa mul'atee hin beeknee fi suukaneessaa ta'een haleellaa uummata ona Kiiraamuu irratti raawwatameen lubbuun lammiilee hedduu darbuun lammiileen Oromoo onicha keessaa guutumatti buqqa'anii jiru jedhe. Uummata onichaa irraa buqqa'e keessaa harki caalaan gara ona Giddaa Ayyaanaa magaalaa Ayyaanaatti kan baqate waan ta'eef magaalaan Ayyaanaa yeroo ammaa baay'ina uummata humna isheen ol ta'e keessummeessuu irratti argamti jedhe waajirichi. Gaafa uummanni keenya akka baalaatti finxaalayyiin bakkeetti harca'aa ture dubbachuu kan didaniif dantaa isaaniitti jalaa tuqamaa fi
amma uummanni buqqee bakka qubatu dhabee buqqaatiin daangaa dabarraan gadi bahanii ibsa baasan jechuun uummanni komii isaanii himatu. Xumura irratti maddi kun dhaamsa dhaammateen Oromoon wal malee waan biraa waan hin qabneef dahoo walii ta'uun wal bira dhaabbachuu qaba jedheera. Murni biltsiginnaa kaaba shaggar bakkoota adda addaa keessatti haleellaa xayyaaraa raawwachuun lubbuu uummata nagaa hedduu galaafatte. Maddeen oduu akka gabaasanitti mootummaan biltsiginnaa muddee 2022 godina kaaba shaggar warra jaarsoo fi kuyyuutti haleellaa xayyaaraa raawwatee jira. Haleellaa samii irraa uummata nagaa irratti raawwateen ona warra jaarsoo ganda faajji ejersaa jedhamutti namoota 100 ol ajjeesuun hedduu madeessutu barame. Haleellaa xiyyaaraa kanaan maatii tokko keessaa obboleeyyan 2 jalqabee hanga 6tti kan ajjeefamantu himame. Haleellaa kanaan namoonni miidhaan ulfaataan du'aatii fi qaamaa miidhamuun irra dhaqqabe kunneen namoota iddoo boo'ichaa deemaa turan, jaarsoliin umriin fagaatan, haawwan, daa'immanii fi barattoonni mana barumsaa galaa turan illee keessatti argamu. Maddi Sagalee Bilisummaa Oromoo akka ibsetti namoonni ajjeefaman reeffi hin kennamu. Reeffi namaa guyyoota muraasa erga ala bulee booda fuulli hin beeksisu. Nama ajjeefame adda baafatanii awwaalachuun rakkisaa ta'eera jedha. Maddi kun dabaluun akka addeessetti xiyyeeffannoon mootummaa qaama hidhatee naannoo keessa socho'u balleessuu jechuun afaan fajjii uumuuf yaalus dhugaan jiru garuu waraana bilisummaa Oromoo osoo hin taane Oromiyaa guutuu addatti godinaalee Shawaa Kaabaa, Shawaa Bahaa, Shawaa Lixaa, guutummaa godinoota Wallaggaa, Kibba Oromiyaa, Booranaa fi Gujii dabalatee kutaalee Oromiyaa garagaraatti haleellaa hawaasa nagayaa irratti fuulleffate raawwachuun duulli duguuggaa sanyii Oromoo irratti raawwatamaa akka jirutti fudhanna jedhan. Namoonni haleellaa kanaan du'anii fi madaa'anis baay'eedha kan jedhe maddi kun murni biltsiginnaa ajjeecha suukaneessaa kana dhoksuuf jecha naannicharraa neetwoorkii balleessuun odeeffannoo ukkaamsaa jiraachuu ifa godha. Neetwoorkiin babbadee deebi'a waan tureef ammas neetwoorkii balleessuun ajjeechaa wal fakkaataa raawwachuu danda'a sodaa jedhu qabna. Kanaaf uummanni Oromoo haala garas jiru hordofuu qaba jechuun dhaammaniiru. Lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti haleellaa xiyyaaraa samiirraan uummata nagaa irratti geggeeffameen uummanni nagaa ajjeefaman. Akka odeessiin maddeenii addeessutti muddee 2022 godina Horroo Guduruu Wallaggaa ganda Guduruu gabatee irratti haleellaa xiyyaaraa raawwatameen namoonni hedduun miidhamaniiru. Bifuma wal fakkaatuun kanaan duras haleellaa fakkaataa bakkeewwan garagaraatti taasifamaa ture gabaasuun keenya ni yaadatama. Sadaasa 27/2022 godina Horroo Guduruu Wallaggaa ona Guduruu magaalaa Kombolchaa irratti haleellaan xiyyaaraa ganamaa fi sa'a booda raawwatamuun gabaafamee ture. Haleellaa kanaan miidhaan uummata irra ga'e adda baasuun kan hin danda'amne ture. Sadaasa 20/2022ttis mootummaan biltsiginnaa godina Wallaggaa lixaa ona Begii bakka Loophii jedhamutti haleellaa xiyyaaraa raawwateen uummata siivilii 5 ajjeesuun garii isaanii madeesse. Sadaasa 16/2022 godina lixa shaggar ona Amboo Waddeessatti haleellaa xiyyaaraa mootummaan biltsiginnaa fudhateen namoonni 19 yoo ajjeefaman 24 madaa'aniiru. Sadaasa 15/2022 godina kaaba shaggar darraa iddoo addaa Raachoo Barreessaa jedhamutti uummata midhaan haammatee tuuluuf guuraa ture irratti rukuttaa xiyyaaraa raawwateen namoonni 34 yoo du'an 41 ol madaa'aniiru. Sadaasa 14/2022 haleellaa xiyyaaraa yeroo sadiif godina lixa shaggar Cobii bakka Addis Katamaa yookaan dhaaba Doddoqqeetti geggeeffameen namoonni siivilii 49 yoo du'an 67 ol madaa'aniiru. Sadaasa 9/2022 godina lixa Wallaggaa ona mana Sibuu magaalaa Mandiitti haleellaa xiyyaaraa mootummaan biltsiginnaa raawwateen namoonni 100 ol ajjeefamanii hedduun madaa'aniiru. Sadaasa 2/2022 godina lixa Wallaggaa ona Boojjii Birmajii magaalaa Biilaattis rukuttaa xiyyaaraa lammiilee sibiilii irratti mootummaan biltsiginnaa raawwatameen namoonni 80 ol ajjeefamanii dhibbootaan madaa'aniiru. Haleellaa xiyyaaraa walitti fufiinsaan Oromoo irratti ta'aa jiru kun kan nu agarsiisu ta'e jedhanii duguuggaa sanyii nurraan gahaa jiru. Kana Oromoon keessaa fi alaan walitti cal'isuu hin qabu, sagalee waliif ta'uun wal bira dhaabbachuu qaba jechuun maddi oduu Sagalee Bilisummaa Oromoof yaada
kenneera. Dhumaatiin uummata Oromoo irraa dhaabbachuu qaba jechuun Yuunivarsiitii Haramayaatti barattoonni Oromoo haalli Oromiyaa keessaa kan isaan yaaddesse ta'uu irraa fincilaa dhoosuun gabaafame. Maddeen garas irraa akka gabaasanitti barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Haramayaa fi qeerroon bilisummaa Oromoo muddee 3/2022 ajjeechaa, hidhaa, saamichaa fi waliigalatti dhumaatii jumlaa uummata Oromoo irratti geggeeffamaa jiru balaaleffachuun sagalee diddaa dhageessisaniiru. Barattoonni Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoo fi sadarkaa garaagaraa irra jiran uummata keenya haala mul'atee hin beekneen dhumaa jiruu fi Oromiyaa dhabamaaf geessee jirtu baraaruu fi sagalee waliif ta'uuf gamtaan waliin kaane haa hiriirru jechuunis yaamicha godhanii jiran. Haaluma wal fakkaatuun Abuunaa Gindabaratitti barattoonni sadarkaa lammaffaa Abuunaa haala hamtuu keessa taa'anii barachuun itti ulfaannaan uummata Oromoo guutuu Oromiyaatti dhumaa jiruuf sagalee ta'uufiin mormii fincilaa dhageessisuuf yaalaniiru. Hedduun isaanii gaafa guyyaa 18/2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barnoota addaan kutuun mana isaaniitti galuun barattoota Oromoo guutuu Oromiyaa keessaa baratan sadarkaa lammaffaa fi yuunivarsiitiileetti hundi gamtaan akka wal dhaga'uuf keessaa waamicha dabarsaniiru jechuun maddeen sagalee bilisummaa Oromoo addeessaniiru. Ilmaan Oromoo Harargee irraa bara 1996 sababa hongeen buqqaanii Wallaggaa ba'aa qubsiifaman halkan tokkotti finxaaleeyyii Amaaraan ajjeefaman keessaa gariin maqaan isaanii argamuun ifa ta'ee jira. Akka kanaan 1 Asnaaqee Kaabaa, 2 Usmaa'eel Dassaalee, 3 Umar Muhammad, 4 Shukur Muhammad, 5 Zeenit Sayyid, 6 Muhammad Kaamil, 7 Tamasgeen Malkaa, 8 Muhee Daawud, 9 Muhammad Ali, 10 Ibrahim Ali, 11 Kaamil Badru, 12 Ahmed Kaamil, 13 Umar Ali, 14 Warquu Gabbisaa, 15 Madiinaa Kamaal, 16 Xoobiyaa Kamaal, 17 Ibrahim Ali, 18 Taajuu Muhammad, 19 Asnaaqee Abbabuu, 20 Saanii Kamaal, 21 Ahmed Kaamil, 22 Samiiraa Sayyid, 23 Faaxumaa Jibriil, 24 Xilahuun Kabbadee. Namoota ajjeefaman kana keessaa kanneen maatii isaanii waliin wareegaman ammoo 1 Muusaa Alii Usmaan maatii nama 10 waliin, 2 Jamaal Daamxoo maatii nama 5 waliin, 3 Muusaa Alii miseensa maatii nama 7 waliin, 4 Abbabaa Dhufeeraa maatii 6 waliin, 5 Muusaa Yuusuf maatii nama 5 waliin, 6 Qaasim Siraaj maatii nama 3 waliin, 7 Kamaal Faddiluu miseensa maatii nama 21 waliin bakka tokkotti kan ajjeefaman ta'uun barameera. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftuu fi deeggartuutiin ilmaan Oromoo jumlaan hidhamaa jiraachuun barame. Odeessi maddeen akka ifa godhutti kibba baha Oromiyaa godina Baalee ona Goobbaa fi naannootti kaabinee fi kaadireen gandeen uummataa irra deemuun waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftuu fi deeggartuu ittiin jechuun uummata jumlaan manneen hidhaatti guuraa jirti. Akka kanaan 30/2022 ona Goobbaa gandeen baadiyyaa kanneen akka Sheedam, Sa'immannaa Sochoo fi gandeen magaalaa Goobbaa keessa deemuun uummata jumlaan guuranii akka hidhantu gabaafame. Kaabinoonni murna PP uummata irra deemuun hiraarsaa jiran keessaa kanneen maqaan nu dhaqqabe 1 Awwal Abdul Jawaa Turaa, 2 Abdusalaam Ibrahim Amaadoo, 3 Hiikoo Shaabaa daayireektara mana barumsa Saannate. Sababa tokko malee maqaa waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftuu fi deeggartuutiin waajjira poolisii ona Goobbaatti hidhamanii hiraarfamaa jiran keessaa kanneen maqaan dhaqqabe 1 Abdul Jaliil Haaji Xeeloo, 2 Qaasim Abdul Jaliil Haaji Xeeloo, 3 Ibrahim Abdul Jaliil Haaji Xeeloo, 4 Baamud Abdul Jaliil Haaji Xeeloo abbaa fi ilmaan 3 maatii tokko keessaa, 5 intala Umar Galgaloo abbaa isii Umar Galgaloo bara 1995 wayyaaneen kan ajjeefte, 6 Ibrahim Surur, 7 Ibrahim Sheekaa, 8 Ibrahim Muhammad Haaji Amaan, 9 Umaree Waliyyii, 10 Gariib Ibrahim Kennoo fi 11 Jeelaan Haaji Maamuu kanneen jedhaman keessatti argamu.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaa ture qophiilee kennaafan hordofaa. Dhaggeeffattoota keenya akka caqasaa jirtan qophii keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduun eegaleen mallee akkuma itti fufeetti jira. Jalqabarra akkuma isin beeksisne ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Faana bu'aa. Maalna dhibdeef haala gaafatamni ittiin dhagaamneen yakka uummata siviilii irratti raawwatamaa jiru ammas jabeessee balaaleffata. Ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo muddee 3 bara 2022. Mootummaan paartii Biltsiginnaa uummata nagaa irratti boombii roobsuuf humna lafoon dhumaatii sukkanneessaa dhaqqabsiisuu itti fufeera. Walakkeessa ji'a onkoloolessaa irraa jalqabee hanga har'aatti duula waraana bilisummaa Oromoo waboo dhabamsiisuu jedhuun goleelee Oromiyaa adda addaa keessatti haleellaa xiyyaaraa fudhataa jiruun lammiilee nagaa dhibboota hedduu galaafatee jira. Har'as uummatni siviiliin dafqee jiraatu hojii isaa malee hidhannoo waraanaa kan hin qabne manaaf ooruu isaa keessatti bakka waaqeffannaatti iddoo walgayitti manneen barnootaaf kan kana fakkaatan keessatti boombii samii irraa roobsamuun dhibbootaan dhumataa jira. Muddee 2 bara 2022 giddugaleessa Oromiyaa godina Kaaba Shaggar Salaalee onoota warra jaarsoof kuyyuu keessatti xiyyaarotiin waraanaa sirna mootummaa Biltsiginnaa waraana bilisummaa Oromoo waboo rukutuu kan jedhuun irra deddeebiidhaan qe'ee uummataa keessatti haleellaa raawwataniin uummatni siviiliin dhibbootaan lakkaaman ajjeesa qabatamaan uummata keessaa argame ni ifoomsa. Ona warra jaarsoo magaalaa xiqqoo baadiyyaa keessatti argamtu Faajjii Ejersaa jedhamu irratti haleellaa xiyyaaraa raawwatame lammiilee nagaa hedduu galaafate. Akka odeessa kanatti yoo xiqqaate namootiin 80 ol ta'an du'anii jiru. Baay'eenis madaanii jirani. Maatii tokko keessatti namootiin 6 wal faana akka dhumatanis dhaga'amaa jira. Kanneen boombii xiyyaaraa mootummaa Biltsiginnaan dhumatan kanneen uummata nagaa hojjetatuuf manaa bahee qonnaan bultoota barattoota mana barumsaa galaa turaniif kanneen mana boo'ichaa deemaa turan akka ta'an beekuun danda'amee jira. Haleellaa kanaan kanneen madaa'an qaama hir'atanis lakkoobsaan baay'eedha. Haleellaa xiyyaaraa ona kuyyuurratti raawwatames balaa namootiin baay'een dhumatuuf madaa'uu odeessi uummataa ni hubachiisa. Xiyyaaronni waraanaa yookaan miigiin mootummaan Biltsiginnaa yeroo 4 kuyyuu aroddoota uyyee cabaree fi qarree taa'aa irratti boombii roobsan. Bal'inaan haleellaan raawwatame kun ganda tokko guutuu barbadeessu akka ta'e ogeeyyonni ni hubachiisu. Miidhaan dhaqqabe hin beekamin malee muddee 1 bara 2022ttis lixaa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa Guduruu Gabatee irrattis mootummaan Biltsiginnaa haleellaa samii irraa raawwatu jiraattonni ifa godhanii jiru. Miidhaa dhaqqabe hubatuuf sararri cufaa waan ta'eef hubatuun rakkisaa ta'us sukkanneessaaf hedduu akka ta'e himama. Haleellaa xiyyaaraan alattis mootummaan Biltsiginnaa godinoota Wallagga Baaf Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti nagaaf qabbanni bu'e uummati nagaan hojjetatee akka hin jiraanne gochuun lammiileen Oromiyaa guyyuu jumlaan akka ajjeesaman kumaantamaan qe'ee ofiirraa akka buqqaan qabeenyaaf manneen uummataa akka barbadaa'u gochuu itti fufee jira.
Murni goolessituu faannoo milishaan humni addaa naannoo Amaaraaf waraanni ittisa biyyaa malootaaf tooftaalee garagaraa qindoominaan waloon tolfatanii baha Wallaggaaf Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti uummata Oromoo irratti yakka waraanaa raawwatu itti fufanii jirani. Isa fagoo dhiisnee ajjeechaan jumlaa sadaasaa 29 bara 2022 kiiramuutti ta'e kanaaf ragaa guddaadha. Walumaa galatti golgaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun mootummaan federaalaa paartiin Bilxiginnaan durfamu uummata nagaa qe'ee isaa keessatti xiyyaara lolaa fi waraana humna lafoon fixaa jiru. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n akkuma armaan dura ammas gocha kana jabeesse balaaleffata. Uummatas hubachiisa. Mootummaan kun karaa inni qabatee jiru kan yakka dhiiga uummataa nan bulcha jedhu akka bishaanii gadi naqaa jiru kun kan isa gaafachiisu ta'uu hubachiisa. Rakkoo siyaasaa humna waraanaan furuuf yaaluun uummata nagaa boombiin haleeluun muddama jiru daran yoo hammeesse malee furmaata fiduu kan hin qabne ta'uu har'as ejjennoo adda bilisummaa Oromoo ABO'ti. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n dhuma irratti mootummaan Bilxiginnaa uummata nagaa irratti boombii roobsuuf waraanaan dhumaatii jumla lammiilee Oromiyaa irratti raawwatu akka dhaabu gadi jabeesse hubachiisa. Hawaasni addunyaa kanneen mirga dhala namaaf falman nagaa jaallattoonni hunduu mootummaan kun duguuggaa sanyii raawwataa jiru akka dhaabuuf dhiibbaa gama isaanii akka godhan irra deddeebiin gaafata. Injifannoon uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo muddee 3 bara 2022 Finfinnee. Azala falmata babo ya faji falmata babo babo isa kara wala bumaduga mulli sabili sumaka kala choro mota sikapa wala bumati yatina daga isa kara wala bumaduga mulli sabili sumaka kala choro mota sikapa wala bumati yatina daga Gabruma pimida jarrato koture idam gongorchite jarbuf gama kile didda gabrumati kamsonte pikile diga goto tati dalite sitole duskan oromota gongorcha gabruma kolkata oromia Muradi mama Ibsa kara wala bumaduga Mulli sabili sumaka Lecha oromota sikapa Wala bumati yatina daga Ibsa kara wala bumaduga Mulli sabili sumaka Lecha oromota sikapa Wala bumati yatina daga ABO Azala falmata babo ya faji falmata babo babo Imsa kara wala bumaduga mul isabili sumaka kala choro mota sikapa wala bumati yatina daga Imsa kara wala bumaduga mul isabili sumaka kala choro
oromo miju kabsata bible bilisumma dure murti gota daba ko walaba kangamne ditiba kara kanke kopa kangamne dasaba baji ke jalati tiranu hundi wala bumma kenya ko panu abdi imsa kara wala bumma duga ulli sabili sumaga le chawro mota sikapa wala bumma tiyatin nadaga imsa kara wala bumma duga ulli sabili sumaga le chawro mota sikapa wala bumma tiyatin nadaga abao azala falmata babo ya faji falmata babo babo imsa kara wala bumaduga ulli sabili sumaga la chawro mota sikapa wala bumati yatin nadaga imsa kara wala bumaduga ulli sabili sumaga sabili sumaga wala bumati yatin nadaga oromo foromia oromo njaramte lala oromota abu kacha turte kamson malagamte malagan dardarte gocha malumake gambir kampate gadame sakabso ilman oromota karake gobatu galafno dihata imsa kara wala bumaduga mulki sabili sumaga galla chawro mota sikapa wala bumati yatin nadaga imsa kara wala bumaduga mulki sabili sumaga galla chawro mota sikapa wala bumati yatin nadaga imsa kara wala bumaduga mulki sabili sumaga galla chawro mota sikapa wala bumati yatin nadaga imsa kara wala bumaduga mulki sabili sumaga galla chawro mota sikapa wala bumati yatin nadaga. Dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo amma qophii keenya xumuraarra geenye jirra. Innis dhimma Oromoo miidiyaalee irraa qophii jedhu jalatti marii yuutuub chaanaalii Oromiyaa Dr. Shuggut Galataa fi Dr. Dassuu Guyyoo waliin taasisan kutaa xumuraataa hordofaa. Oromoo fi Oromummaan akka tokko hin taane Oromummaan hundee ittiin sabi kun irratti ijaarame ideoloojii ittiin keessaa garummaa qabu. Garuu Oromoo ta'ee yoo diinaaf gugguufa ta'ee diinaaf ergama ta'ee hojii diinaa hojjetes fedhii saba kanaa dura dhaabbata ta'ee isuma diinaa yeroo baay'ee kakaafnaa asirratti diinaa nikkaa fi diina keessaa yeroo jennu farri gadheen iyyuu diina keessaatti faa jennee konkuluudii gochaa turre yeroo darbe. So egaa kana jechuudha kan ammaa irratti jenne. Egaa mee Dr. Dassuu
har'a baay'ee osoo hin godhu miidiyaa kanarratti yeroo baay'ee kaafnee kan dubbannaa isuma kanaan dura waggaa meeqa fuuldura hayyooti keenya qabsaa'oti keenya goototi keenya kaayyoo san lafa ka'an sana kaayyoo sana wal yaadachiisuuf saba keenya yaadachiisuuf warra hin beekne beeksifne kun fiixa ba'uutu jira jenneeti yeroo baay'ee kan dubbannu fakkeenyaaf egaa kuni daandii kaayyoo qabsoo bilisummaa fi walabummaa saba kanaa mirkanaa'u haaloti akkamii guutuu qaban jettee yaadda akka milkaa'uuf. Hawaasni tokko kan inni jiraatu jiruuf jireenya isaa kan inni agarsiisu wanta qabuun wanta argatuun wanta baratuun walitti qabateeti. Egaa yoo akka barnoota keenyaatti yoo deemne hawaasni tokko walirraa ofirraa bara dura ofumarraa waa bara. Culture jedhama. Culturalization in hojjetama. Achi kaanirraa waa ergifata itti guddata. Hin bara jechaadha. Isa kaanirraa baratee ofitti fidee hamsaa keessan waan jiru akkuma jirutti kaawwatee itti dabalatee fooyyeffatee deemaa jechuudha. So haalota maaltu guutamuu qabaa jenne egaa amma laal ana inni itti xiyyeeffannu isa kamirrattidha. Hawaasummaa irratti yoo ta'e maaltu hawaasaaf guutamuu qabaadha. Hawaasni maal godhachuu qabaadha. Siyaasa yoo ta'e siyaasni maal gochuu qabaadha. Mee gaafichi gara siyaasaatti waan ta'ee jedhee waan yaaduu fi haalonni guutamuu qaban tokkoffaa hawaasni dhimma kana dhimma kooti jedhu. Dursee dhimma isaa ta'uu baruu qaba. Dhimma isaa baruuf immoo kan barsiisu jiraachuu qaba jechaadha. Hoggansa qabaachuu qaba, dhaabbata qabaachuu qaba, orgaanaayizdi ta'uu qaba jechaadha. Orgaanaayizdi haala jiru keessa gurmaa'u yoo gurmaa'e kaayyoo lafa kaa'e sanaaf akkamitti humna itti godhee, ijaarsa itti godhee, tika itti godhee, eeggatee isa argachuu danda'u irratti hojjetee fidachuuf hojjetaa akka deemu isa gargaara waan ta'eef inni jalqabaa gurmaa'uudha, ijaaramuudha. Maaliif hawaasni kun hin jira jettee waan ta'eef hin ijaaramtu. Yeroo ijaaramtu kaayyoo lafa kaawwatta, kaayyoon amma lafa taa'ee jira. Walabummaa Oromiyaa, bilisummaa Oromoo bilisoomsuu jechaan laayyoo miti. Namni baay'een tokko gadi ba'e Oromoon bilisoomeera har'aa kan nu hafee biyya walaboomsuudha. Oromoon hin bilisoomne baay'ee fagoo jira. Hin beekuyyuu baay'een isaa kaayyoomti Oromoon itti struggle. Dhaqee balbala isaa yoo gaafa dubbiin rukutu maaliif akka rukutameeyyuu namni hin beekne faatu jira beeku. Anoo nama nagaadhaa jedha. Haa eegganni itti haasa'u. Anoo nama nagaadhaa maaf natti bu'u. Ani mootummaa kana haa jiraatu hin jiraatiin hin je'een dubba'eeyyuu hin beeku. Hin bilisoomne agarte. Bilisa jechuun waa'ee mataasaa yaadee waa'ee mataasaa irratti herregee yeroo fudhatee isatti aggaamame ofirraa hanqisuuf itti malee yookiin fira horatee yookiin humna godhatee wanta ta'uu danda'u isa bilisa ta'e hannamaa otoo itti hin bu'in hansaa otoo namaaf hin dabarsin yoo dabarsuu barbaade waliigalteetiin akkamitti akka dabarsuu danda'u walqixxummaatiin haasa'e akkamitti akka dabarsuu danda'e beekee yoo jiraatedha bilisaa'ee namni tokko hin jedhamu. Ilaamillee nama akkamitti haasa'uu akka danda'u. Eenyu faana haasa'uu akka danda'u eenyu faana immoo akkan haasa'uu cufuu duwwaa miti baay'ee. Haasa'uu jechuun haasa'u kana otoo hin ta'in hariiroo akkamii akka qabaachuu danda'u. Isa kana uummata hubatee nama hubatee sana keessatti mirga namaallee kan namaan ittiin buune kan hin hacuunne isa namni irratti raawwatu akkami nama biraa irratti hin raawwanne godhee bilisa ta'e ofiisaa jiraachuu yoo danda'e nama akkasaa bilisa ta'e faana hariiroo uume nama bilisa hin taane immoo akka of bilisoomsuuf gargaaru nama danda'udha bilisoomeedhaan jedhu. Oromoon kanarra hin geenye fagoodha. Inni kaan hin beeku maaluma bilisummaan akka ta'e. Maaliif yeroo xinnoo carraa isaaf banu dhaqee isa akka kanaan dura argaa ture walirratti godha waan ta'eef bilisummaa jechuun sana jechuun miti. Inni hacuuca jechaadha. Amma ollaan yoo nama reeba ta'e inni immoo xinnoo ishee waa xinnoo tokko argatennaan
reebichi sirrii fudhata tanan bilisa miti. Ajjeesa kanaan dura ollaansa nama ajjeesa yookiin warri immoo nama ajjeesu sana inni immoo gaafa waa xinnoo argatu karaa argatu hulaa argatu nama ajjeesutti amanataadha inni kun bilisa miti. Hin bilisu. Maaliif sodaa hacuuccaa qaba malee mataan isaa bilisa miti. Gadi bahee yaadee namni kun namadha. Waaqayyo akkuma hooqittee uume nyaadhu jedhee jiraadhu jedhee barama kana yoo namni kun jiraates anaaf wanti hir'atu hin jiru. Yoo hin jiru ta'e immoo namni kun waan irraa hir'isu waan qabu jedhe waa baay'ee fagoo qaba. Kanaaf bilisummaan baay'ee diteeliidha. Isa kana irra hin geenye. Han bilisoomeeru jira, han hin bilisoomne jira. Han bilisoome namoota muraasa baay'ee. Ofirra darbanii mirga isaanii beeku, dirqama isaanii beeku, ofirra darbanii isa kaaniifillee akka darbu warra hojjetanii warri bilisoome. Keessumaa saba isaanii ofirra darbanii anaaf kuni haa ta'u jedhanii waan hawwan qabu. Aarsaallee kaffalu jarru. Fedha isaaniitiin baay'ee aarsaa kaffalu, jireenya isaatiin aarsaa kaffalu, waa baay'ee kaffalanii isa kaanii ani du'ee isa kaaniif haa tolu sadarkaa jedhan irra warra gahanidha. Isaan kun baay'ee muraasa. Yoo suni ta'e egaa achi gaheera taanaan sabni tokko waan barbaadu beeka. Waan akeeku beeka gara kamitti akka deemuu danda'u beeka. So Oromoof egaa maaltu guutamuu qaba ni jalqaba wal gurmeessuu. Inni lammataa barsiisuu, wal hubachiisuu, karaa wal agarsiisuu, fakkeenya gaarii ofii ol guddisanii itti fayyadamuu, kabaja walii laatamuu, kabajanii walii laatanii. Amma Oromoon akkuma Habashaan isa hacuuccu, isa ifattu, wal ifatu. Guddaasaa xiqqeessa. Maaliif guddaansaas xiqqaansaas Habashaan akkuma tokkotti wal faana xiqqeessaa waan turteef guddaasaa xiqqaasaa gargar baasee hin beeku keenya. Waluma faana kan nu dhiitaa turte waan ta'eef gaafa keessaa nam tokko guddaa ta'ee bahu guddaan esseensi akka Oromoof risoorsii qabeenya Oromoo ta'uu nama danda'u akka qabeenya isaa ta'e adda baasee ilaalu. Kana kan hanqisuu dandeessu barsiisuutiin walitti himuutiin ilaa jabaa kee kana qabadhu. Jabaan biyyaaf, jabaan firaaf, jabaan lammiif akka kanaatti jabeeffadhu, akka kanaatti kunuunfadhu jedhee inni hubate, inni isaaf galu yoo barsiise Oromoon isa yaadu sana walabummaa biyya isaa bilisummaa mataa isaatti illee deemuu danda'a. Kana akka gochuu. Sadaffaan hoggansa. Ani hoggansa irratti baay'ee irratti hojjetamuu qaba jedhee yaada. Maaliif hoggansi wanti inni hojjechuu danda'u namoonni isaaniif gale namoonni hubatan isaanitti arrabsamuu danda'u, jibbamuu danda'u, tuffatamuu danda'u, xinnaachuu danda'u, fudhatamayyuu dhabuu danda'u. Hoggansi wanta qabate sana seeraan. Amma han arginu adda bilisummaa Oromoo keessatti adda bilisummaa Oromoo otoo hoggansa gaarii hin qabu ta'e as hin ga'u gaajoo hin bada. Dur bade dur hoggansa sana namni beekaa hin beeku warri beeku numa beeka. Otuun beeku ta'es immoo namni baay'een kaayyoo kana jedhan deema. Uummanni kun baay'ee uummata bal'aatu kaayyoo kana jedha deema. Hoggansi jira hin jiru viizibil ta'uu dhiisuu danda'a. Akkatti viizibil ta'ee uummata sana keessatti maanifeestid karaa ta'uu jira. Manifestation jechaan mallattoolee ilaaltaati waan tokko. Hoggansi tokko jiraachuusaaf mallattoolee ilaaltu qabda. Hawaasichi wanta tokkoof akkamitti akka deebii laatu. Dhimmichi dhimma tokkoof akkamitti akka laatu. Evolutionary Oromoo guddina Oromoo irraa kaasuu barbaada. Hoggansa waan hin kaasuuf kanaaf. Yeroo baay'ee diinonni keenya hoggansa hin qabu akkati kana amantuuf. This is the game in psychology. Hoggansa hin qabu gowwaan keenya immoo tokko achi ba'e hoggansa hin qabnu. No. Inni soba, inni kijiba. Otoo hoggansi hin jiru ta'e ilaali. Oromoon uf beektu muraasa 1991 tti kaasname. Isa duraa dhiisa. 1991 tti Oromoon muraasatu uf beeka. 1991 yeroo adda bilisummaa Oromoo gale namoota muraasatu uf beeka. Achi dhiisiti 1999 yeroo ani barataa yuunivarsiitii ture Oromoomti uf beeku ammas akkuma sabaatti. Muraasa. Oromummaa isaa babbadhaga'uu jarri Oromoo jedhaman tokko fa'aa jedhee haasa'amu ofuma isaa Oromoo. Ijoolleen keenya tokko fa'aa positive message itti dhaqaa deemu. So barumsi godhame keessa leadership keessa
tokkoon hin fudhu macaaftuu lamaan fudhammas. Macaaftuu lamni gahee isa dur fixate ta'u namoonni baay'ee. Macaaftuu lamni irreecha gaafa jalqabsiisu. Adda bilisummaa Oromoon jalqabee bahee yeroo dhufee gaafa irreecha jalqabsiisu hora arsadii irratti cultural revitalization jedhee warra yeroo sana turetu hoggane. Hoggansa ani akka kanaatti ilaala. Yeroo sana warri hoggananii warri macaaftuu lama turanii koree waaqeffannaa jedhanii uf jalatti ijaaranii akka waaqeffannaatti jalqabame. Booda maal ta'e? Irreechi aadaa Oromooti all over the world disseminated. This is the leadership role. Leadership in akkamitti akka indikeetoriitiin agarsiistanii siin jedhu isa kanadha. Indikeetoriin isa kanan leadershipiin jiraachuunsa meseejiin immoo interconnected ta'uusa kan adda bilisummaa Oromoo haasa'uu fi kan macaaftuu lama keessaa waa'ee amantaa fakkaatee waa'ee aadaa fakkaatee wanti Oromoo keessa dhufe kuni leadershipitu fide. Leadershipiin akka kanaatti leadership qabaachuu qabuun hordofuu qabuun an agarsiisu kan unilaterally deeme waa'in irreecha revitalization Oromoo uffata aadaa look this is something forgotten. Uffata aadaa nama tokkorraa ka'ee har hundi uffata aadaa uffata. Unifying element leaderii jira as keessas. So leaderiin kun gaa karaa baay'eedhaan kan siyaasaa, kan dinagdee, kan hawaasaa, kan aadaa, kan amantaa. Amantaa yeroo inni musliimaas jira, kan kiristaanas jira, kan waaqeffannaas jira. Kana musliima keessa example kan hin siifadhu Haji Biiftuu jaarsa jedhamu tokkotu ture macaaftuu lama keessa. Haji Biiftuun Oromoon tokkochadha yeroo akka isaatti naasa'u barbaada. Oromoon tokkocha. Qoobiin kun anaan araban gootu Oromummaa kiyya dursaa jedhe. Ofirraa fuudhanii namatti agarsiisaa turan. Laale anatu as jira. Ana jechuun isa kana malee carqii kana miti jedhanii ofirraa fuudhanii hawaasatti agarsiisanii akka liiderii jechaan akka kanaatti ba'a. Akka kanaatti hawaasa hubachiisanii manifesteeshinii baay'ee jira. Kana egaa qeerroo bilisummaa Oromoo irratti arginee liideriin jiraachuusaa har'as waan Oromiyaa keessatti ta'aa jiruuf waan balleessuu dadhabaniif hin balleessina jedhanii xinneessu warra akkasii walloluu waali maalii jedhanii kan isaan wacaniif bira gahuu dadhaban. Liideriin garuu jira Oromoo keessa ammayyu. So liiderii kana Oromoon beekee kunuunsuu hin beekinaa kunuunsu garuu itti jiraachaa jira. Anani strengthii hawaasichaa irratti waan xiyyeeffadhu. So amma Habashaan meeshaatiin gadi baatee karaa adda addaa Oromootti duulaa Walloo irratti itti duulaa jirti because gaaffii sanas tuqxeetta waan ta'eef. Wallootti duultee, Karrayyuutti duultee, amma Wallaggaa irratti wanta ta'aa jiru argamaa jira. Gujiittis wanta ta'ee argameera. Harargee irratti wanta ta'ee argamee argineera. Kun seenaa keessaati. Baqateeti as deebi'ee uf laalaa jira. Liideriin jira ammas anan kaasuu liideriidha. Liidershipiin gaheensa xinnaachuu qabuuf. Amma nagahee qeeqootti si jiraachisee asiin amma kana lafa sii kennee waliin turre waliin jiraannee sii obse amma hin gahe jedhee inni murteesse suni liideriin jiraannaanidha. Liideriinis murteessaadha. Haal dureen anti na gaafatte gurmaa'u barsiisuu hoogganuu isa jedhuun kanaan xumura galatoomaa. Dr. Shuggut isuma kanarratti yoo akkuma ati hoggana siyaa dhaabaa adda bilisummaa Oromoo waan taateefi egaa gabaabsitii asumaan sagantaa keenya raawwanna. Irra guddaa isaa akademiksii wajjin wal qabsiisee Dr. Dassuun baay'ee explainii godhee akka gaariitti ibsee jira. Ani kananiin jedhu kan nuti qaggeessaa jirru qabsoo sabboonummaa, qabsoo sabaa, gaaffii mirga uummataa deebisuuf kan deemu waan ta'eef isa kanarratti kan utubedha kan waan nuti gaggeessinu. Isa kanaaf qabsoon keenya naareeshiniitiinis haa ta'uu hubii warri eliitii godhateenis haa ta'uu
bifa ijaarsaatiinis haa ta'u deemsi isaa uummata keenya bira gaheera. Hojii bu'uuraa hojjetamee jira jedheetaniin herregaa. Isa kana itti fufeenyaan akka inni dammaqinsa godhatee further bilisummaa isaaf akka inni falmatu gochuudha. Inni kun jiru ijaarsaati jechaadha. Ijaarsa isin qabu Oromoon ijaarsa isin qabaa kan isa hir'atu qindoomina hojii adda addaa, qindoomina ijaarsaa, qindoomina ijaarsa siyaasaa toora tokkorra jiran, qindoomina civic organizationii, qindoomina waldaalee hawaasaa isaan kana gaggeessuudha. Qabsoon mobilisummaatu sadarkaa tokkorra yeroo ga'u seetaappii sana cabsuun yeroo isarra jiraatu uummanni suni akka mootummaatti yoo uf ijaare duwwa kan inni irra aanuu danda'u. Akka mootummaatti bifa mootummaa fakkaatuutiin yoo uf ijaare duwwa jaarmaan siyaasaa isaas civic organization hanatti falmaa jirtu mootummaa seetaappii structured ta'ee jiru. Nama tokkitti kana fuutee ammatu dhaqattee mootummaa Itoophiyaa keessatti ministeera tokko goote haayiduree adda bilisummaa Oromoo cannot do anything else. Waama tokko godhu hin danda'u maal seetaappii tokko keessatti jira. Uummanni Oromoo gaaffii isaa jijjiirrachuudhaaf bifa mootummaa fakkaatu tokkootiin uf ijaaree argamuu danda'u. Ani isa hir'atee jiru amma kana. Yeroo darbe adda bilisummaa Oromoo waa'ee mootummaa ce'umsaa maal fonqolchaaf miti garuu beezikiidha uummata Oromoodhaaf. Uummanni Oromoo ammaa achi bifa mootummaa fakkaatuutiin uf ijaaree jaarmiyaa siyaasaas waliin qindeeffatee sochii bakka fedhee waliin qindaa'ee bifa qabaatee structured ta'e akka ribuu wal keessa xaxamaa ta'eetiin yoo ijaaramee deeme duwwaa irra aanuu danda'a malee mootummaa yookiin humna qindoominaan ijaaramee akka ribuu wal xaxeessi falmu ati keessaa akka citaa tokkootiin falmite yookiin akka jaarmiyaa tokkootiin deemeen irra aana jechuun uf goomsu. Sochiin siyaasa duwwaa nuti gootuun irra aanuu dadhabuu dandeenya. Waraanaan irra aanuu dadhabuu dandeenya. Dippiloomaasiidhaan yookuun hundi wal qindoominaan deeme duwwaa irra aanuu dandeenya. Maaliif inni nurratti hojjetu kana qindeeffateeti hojjettee deemaa jira. Uummanni Oromoos kana jaallates jibbes akka ilaalcha kiyyaatti. Akka ilaalcha kiyyaatti hojii qindoomina qabuu fi bifa mootummaa fakkaatuutiin uf ijaaree yoo socho'uu danda'u bareeduwaa irra aanuu danda'a jedheetanii dheerre. Kan nu hir'atee jiru kana malee haalonni jiranii guutanii hundi isaanii. Naareeshinii isaa qabnaa. Jaarmiyaan akkas tokko ta'e ijaarameera. Hundee sabboonummaa dammaqisaaf kan ta'u hundeen saaga tokko lafa qabatee jira. Garuu kan nu hir'atu waan amma siin jedhu kana. Isa kana guutachuun dirqiidhaan humna keenya sinergetic bifa ta'e. Waldaan hawaasaallee maal hojjetu waan tokkotti galmisa. Civic organizationii maal hojjetu waan tokkotti galmisa. Jaarmoleen siyaasaa dhuguma sabboonummaa bilisummaa uummata Oromoo maal hojjetu waan tokko. Sinergetic ka ta'e tokko. Inni kun immoo hankeenya kooti kuni. Biyya kooti, sirna kooti, mootummaa kooti. Amma waa'ee biyya Itoophiyaa keessa jiraachuuf dhiisuu miti. Miidhaan Oromoo dhaabbatummaan jira haga amma akka uummataatti inni nurratti deemaa jira. Hundeen rakkoo keenyaa kan inni hiikamu sadarkaa amma irra geenye jirurratti tasgabbiidhaan yoo Oromoon wal mari'atee sirna akka dhaqna keenya kana keessa hidda baay'een jiru akka kanaatiin yoo xaxee uf ijaaree duwwaadha. Maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin hedduu galatoomaa. Kun isa dhumaa miti gara fuulduraattis karumti barbaachisu saba keenya walitti fiduu fi marii akkasiiti. Marii akkasii kana itti fufnaa karaa chaanaalii kanaa itti fufneetu irraatii amma ta'ee barumsa sabi keenya akka argatu goona.
kabajamoota dhaggeeffata keenyaa mariin keenya har'aa gaasuma irratti raawwata. Kan dhaggeeffataniif hedduu galatooma. Walii qooda miidiyaa keessan miidiyaa Finfinnee News Networkii akka gargaartanii yeroo taanutti sagantaa nurratti annaawunsii goona. Maaliifi karaa Finfinnee News Networkii saatalaayitiitiin wanti mari'atamu hunduu biyyatti darbaa. Sabi keenya inni bal'aan akka dhaggeeffatuuf akka gargaartanii fi waamicha isinii goona. Baatii taanu muddee keessa gaafa 10 qophii qabu. Kana jennaa kan biraa egaa walii dabarsaa qoodaa walii qoodaatii yaada ogeeyyoota kanaa beessa qoraatii irraatii barumsa fudhadhaan jedhaa. Kanaanii nagaatiin tura amma walitti dhufnutti. Bilezo
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qabnu kanuma haga ammaati. Jalqabbii sagantaa keenya irraa haga xumuraatti turtii nu faana taasistaniif ulfaadhaa isiniin jecha qophii keenya marsaa dhufuutiin haga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessanuuf jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoof.